warri humna qaban yeroo socho'an laftillee deebiin kennu ni callisam. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp siyaasa addunyaa saffisaan bocaa jiru. Lageen gurguddoo Afrikaa irraa kaasee haga bubbee Arkaatikaatti, Laatiin Ameerikaa irraa kaasee haga baha giddu galeessaatti. Tiraamp xalayaa gurraandhala 16 bara 2025 pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiif barreessaniin gidduu seenummaa Ameerikaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti qabdu jalqabuuf yaada dhiyeessaniiru. Mirga Itoophiyaan humna ibsaa maddisiisuuf qabdu beekamtii kan kennan yoo ta'u, Finfinneen hidhicha Masriif yookiin Suudaaniif kennuu yookiin gurguruu qabdi jechuunis dubbataniiru. Pirezidaantichi dhangala'aa bishaan Abbayyaa irratti keessumaa yeroo gogiinsatti wabii cimaan kennamuu akka qabus nan dirqisiisa jechuun dubbataniiru. Ejjennoo Waashingten kun hanqina bishaanii Kaayiroo sodaattu waliin kan wal simu yoo ta'u, Itoophiyaan garuu laga Abbayyaa qabeenya waliinii ta'uu cimsitee dubbatti. Waliigaltee abbaa biyyummaa ishee daangessu kamiyyuu hin fudhattu. Oduu biraan Tiraamp nageenya biyyaa fi qabeenya albuudaa kaasuun Ameerikaan odola Arktikii akka to'attu waamicha dhiyeessaniin booda loltoonni Awurooppaa, Faransaay, Jarman, Noorweey fi Swiidin irraa dhufan Giriinlaand galaniiru. Tiraamp biyyoota dhimma Giriinlaand irratti Ameerikaa morman taarifaan akka haleelan doorsisuun michoota Awurooppaa sodaachisuu fi Giriinlaand gara bakka ji'oopolitikaa haaraatti jijjiiruun isaanii ni yaadatama. Lafti qorraan qabbanaallee dorgommiidhaan gara gubachuutti jijjiiramuu danda'a. Tarkaanfiin Tiraamp kanaan dura Veenzuweelaa keessatti fudhatan addunyaa guutuuf ergaa ifa ta'e dabarseera. Pirezidaantichi torbee darbee Iraan irratti haleellaa raawwachuuf doorsisaa kan turan yoo ta'u, haa ta'u malee qophaa'ummaan Iraan waraanaaf qabdu akka duubatti deebi'an taasiseera. Laga Naayil irraa kaasee haga Arktikiitti hooggansi Tiraamp tarkaanfii fudhachuun dhiibbaa uumuu fi humna dhiifaman gaafanneen kan beekamudha. Hooggantoonni isaa USA'n humna qabdu agarsiisaa jirti yeroo jedhanim, eegdonni immoo tasgabbii addunyaa balaadhaaf saaxiluu danda'a jechuun akeekkachiisaa jiru.